Gootota Oromoo isatti koomandoo tooree tottooba'a haawusoo nasiroo duuleen faaka hawwasi leenjisoo dhiigaa harka laachuu dinnaan harma muran harka kennuu dinnaan harka muran sanyii balleessuudhaaf isa garaa biintuudhaan adamsan. Okay, daawwattoota kiyyaa addaan muramuu kiyyaaf ifama. Waliinaan ijoo barbaadu asumarraan itti fufa. Ijoollee teenya mana hidhaa keessatti dhumte faayidaan godinaa wajjin aanaa wajjin barreessinee seenaaf keenyee jira. Warra amma dura dhume tokko isaanii faayilli dilli kun ijoollee dhumte maqaa ijoollee dhumteeti. Faayilli dilli kun maqaa godina nam yoo hanka haaratee ta'e yookaan obboleessa kee ta'e hojii dhalate garaa takka ta'e malee sitti naqamu jechuudha. Uummatatti sobdanii kijibdanii faayila kana agartee faayila meeqa guutuu aana keessaafuu warri dhumaa jiru. Warri dhume godina Jimmaa takka Harar lama Arsii Wallo faayilli dilli kun faayila maqaa godina aanaa isaanii hojii seenaadhaaf keenya. Guyyaa tokko lakkoofsa nama du'e Shumeeshii keessa jidda hanqa dandeenyutti faayilaan kaayaa jirra nuti. Ummata sobduu ummata dhiiga namaatiin aggadu waggaa 3 guutuu asoo haqa agartanii asoo ijaan agartanii faayila kana hunda laala laaltilli waraqaa kuni nama dhume nama karji keessatti du'e lubbuun baate dammaan keessatti lubbuun baate abahaa fi bishaa keessatti lubbuun baate dilli faayilaa kuni kabata kana guutee jira. Waggaa 3 guutuu takka antuun jenne hanqa dandeenyutti warri irraa quban qabne meeqaa jira. Daa'ima ulfarraa jalqabnee faayilaadhaan maqaa hojii keenya jira. Lubbuun namaa isin bira sabaata guyyaa 2 isin arraba komontii sodaadhee dhiiga ijoollee abadan numaan hin dhoysine. Sabaskiraabii na jalaa baha jee fuloowaraan na jalaa baha jee kijiba yuutuubii irratti buufadhee peejii irratti buufadhee kijiba hin daldalu waggaa 3 waggaa 4 dhugaa jirtuun dubbadhee haqa dubbadhee fedhu qeesii taha fedhu sheeka taha warra dammaamitti lubbuun baate warra Shumeeshitti lubbuun baate warra Jiizaanitti lubbuun baate hanqa dandeenyu warra isaanii gaafa namni hunda gale faayila dilli kuni faayila uummataati. Maqaa isaanii godina isaanii ani akka ati na farsitu ati akka abbaa dhugaa naa jettu hin barbaadu. Rabbii na beeka. Rabbii na beeynaan gayaadhaan. Rabbi haqa kiyya agarraan haqa ijoollee tana agarraan naagaya. Rabbi na beenaan naagaya. Ati waan gooteedhaaf na arrabsite miti. Fedhu abbootii amantaa haa ta'u, fedhu aktivistii haa ta'u, fedhu waan fedhe haa ta'u, dhimma ijoollee suudii irratti naggaduun dura dhaabbachuun irra diddibuun naaf tokko ana. Ati gidhaabiyyiin baga arra paarlaamaa irra teessee nuti si'oodii hojii rakkoon qabnu suudiin nuuf isaan mirga isaaniitii baga jette. Aboonaa jiraadhu waggaa 10 kijibduu fi daldaltuu fi fakkeessituu hunda biyyi baganarraa laayite aboo. Bar namni si jeesellee dhugaan ummata sanii bahuun anaaf alhamdulillah.
wallahi wa billahi ani amma ijoolleen tuni akka warri amata sadi barji alama mojiya takka bar namni amma dhugaa dubbachuu kee gale waggaa sadi kijibaa jechuudha naggaduma asoowa hunda beeku biyya kamiin dhageessan sanamni Yaman irraa fi Suudii irraa wallalaa jira amma aboona barreessa irra deebi'aati Yaman daadii damee afur keessa galu immoo waggaa lamaa sadii achitti hidhaman amma paarlaamaan Suudii teessee laalti Abiy lakki mirga isaaniiti warra seeraan alaati marreedhaa jeesini deebise Suudiin teessee laalte kaasita kan horketti hay Suudiin siyaasaaf jechaaf nurraa hiite akkas akka jeesini deebisu barbaadde aqdi zoobe ummata gawwaa jaan ummanni akkanaa kan Suudiin teesse lakkii Suudiin mirga isaati warri achi jirtu nama akkanaa akkanaati wanni galchuu dinneef waan akkanaa sodaanneeti dhimmi ijoollee Suudii dhimma Suudiiti miti dhimma keenya aboo Abiy thank you warri achitti dhumaa jiru rakkina mootummaa Itoophiyaatiin nuti tuulaa itti cufe maaliin ashabbaarii keessa jiraa jee aboo ati ukkaakuma jiraat kaan fidee siyaasa naquu barbaad abbaayee wajji walii hidhuu barbaad marree wajji walii hidhuu barbaad marree wajji aboo obboleeyyan kiyya yoo dubbattan haqa dubbadha mootummaa Suudii irraa bu'aa bakka Abiyyuu bu'aa jeemi hojii eegallee jirraati bu'aa hojii maal eegalte hojii barbaachisa waraqaan asuma keessatti guutamtee jirtu kuni warra ijoollee teenya eegamu gaafa gaddurraa jalqabee ijoollee dhumaa jirtu as keessa jira hunda isaanii aanaa isaanii ganda isaanii hanqaan danda'utti faayila jechuudha Jimma keessa hanqa nama dhume Arsii keessaa ijoollee dhumte Harar keessaa ka dhumte Shawaa keessaa ka dhumte ijoollee mana hidhaa keessatti hanqaaf informationii nu geetti faayilaan kaayuu jira akka keetii guyyaa lama irraa iyyeen olte jiru thank you Abiy wallahi dhaggeeffadha irra deebina dhiifama reefuu addaan murraa أنا ما قد به لكي سعودي في إثيوبيا ركوك أبا أباي وجيني مرة وجيني أبيو ما سكر ماني راجيك كمان أبيو قد به مشكلة في رتبه نوتي سعودي مبتونو مو سعودي اتفاتي لبتم نوتي وري أكي نوتي دي مكينيا وجي والكبتيتي دي kun wala dhaggeeffadha namni afaan amaaraa beektan yooni nama jibsiisa kun olaala ibsuu barbaada kun olaala dhaggeeffadhu ሁኖ ስንመልስ ጥፋት የሚያስከትሉ ሰዎች ካሉ በጥንቃቄ እናደርጋለን እንደዛ አይነት ትሬንዶችና ምልክቶች ስላሉ ስጋት ስላለብን ነው ነገሩን ያዝ አድርገን ቆም አድርገን እየሰራ ያለ ነውና ብዙሃን አሉ ቢቆም አቦ ነከሻ ዱበት ያረ አቦ ክጂብዶተ ሰልብስቴቦ ወረ ነጋዶተ ሰልብስቴቦ ወረ ንጉስ ሰልማን ጄክ ጂቦ አቡቡ ሰልብስቴቦ Abiyyin akka ijoollee tana ajjeesaa jiru ragaa ifitti ba'uu isaatiin
ummata kijibdu ummata sabdu nugus Salmaan irratti qobalat aso haqa arku ummata san salbisu sarrattin galatonfadhe Abiy yeroo nuti jennu nurratti duulani mootummaa Itoophiyaati mootummaa Suudiiti yeroo jennu kijiba jaani waggaasatti itti daldalani ummata san hunda salbis huna dhageeffadhu wani nin galatonfadheef jira ummatuma Itoophiyaa kijibdu akka taateen itti hime daldaltu hundatti kijiba hime dhugaatti hime warra mootummaa Suudiiti abbaayii fi siyaasaa wajiidhaan Dubai fa ummani nagayaan jiraachaa jira haqabame namni baasin seeraan fixuu ni dandeenya yoo rakkoon biraa jira nuti Dubai wajiinis Abiy nagee wali qaba Suudii wajiinis nagee wali qaba waa'ee abbaay waa maarra jette kijiba isin salphise kijiba hunda kunoo dhageeffadhu wanni dinyaa nagaruu ni jedhu yaasi yaadagnoo jeebar kanaa kamisinja wanni kanatti mana hidhaa keessatti ummata qabneef qulqulleessuuf waggaa 4 qulqulleessa na alatulla alik na alanni sitti habu Abiy na alanni 77 waggaa 4 guutuu waan ummata kana qabnee mana hidhaa keessatti akka achitti dhumangooneef namaatiitu achi keessa shakkineetii je Suudiin waa takka badiin qabdu je dhageeffadhu yoo namni afaan Amaaraa beekte Duga bakka qabuus jira yeroo san keessatti qaba koronaa jechuudha ashabbaariin seenee biyya nu fixaa haya maarree meseen biyya nu fixaa nama kana addaan bee qulqulleeffachuu qabnaa waggaa 4 jechuudha shokolaata ammallee inni wanni jaa jiru qulqulleeffanneeti xiyaaraa tokkoof maarree goonee haanii achumatti akka lubbuun baatu goonaadha dhaggeeffadhaa መስመር የሚይዝ ይሆናል። ኦኬ ደቡብ ሱዳን በሚመለከት ኦኬ ሆኖ ለገይፈዱ አሁን ችግሩ ምንድነው? ሳውዲ እንደ መንግስት ሪፎርም እየሰሩ ነው። የሀገሬው ዜጋ ስራ እንዲሰራ እና ኢኮኖሚያቸውን ለማሻሻል ከውጭ የወጡ ሰዎች ከዚህ ቀደም የሚሰሯቸውን ስራዎች በራሳቸው ለመስራትና ለመቀነስ ፍላጎት አላቸው። መብታቸውም ነው፣ ትክክል ናቸው። Saudin Ethiopia qofu qoban jirtu wannamni akkachi walirratti tuulee sadarkaa kanaan keenya nuti ije lan ፈተናው ምንድነው? ሰዎቹ ኢሌጋሊ rakkoon isaan biraa miti akka uummanni tuulame rakkoon tun uumamte nutiitu jalaa fudhachuu didee jilli dhaqee mootummaa Suudii dubbisuu deema jilli maarree godhuu deema maaluma garuu jilli maal godha hay jilli nama warra mana murtii nama waraane moo muhaddaraata gurguramoo duris gaafa Haile Sillaaseetis gaafa Mangistuutis imbaasiin dhaqee jilli dhaqee hin jiru yoo rakkoon uumamte waan biraa irratti malee tikeeta Suudii mura xiyyaaraan qobbii imbaasiin dhufe torbee lama keessatti galta akka nagjeesiin jennu lakkii tuni tajurii adda tuni daruu adda maarreedha akka yoo wallalaa Suudiin Yaman ijoollala qabdi Yaman hojii wal fixaa jirti Yaman xiyyaaraan dhawaa jirti mootummaan Yaman garuu ummata isaanii ka Saawudii jiru torbee takka keessa gurrachaa jira hay ani wanni Abiy irraa irratti gammachiise warruma bootii amantaa irraa qabee hanga aktivistii warra dubbii akka namni micciiru hunda fuudhee biyyatti raaqee Saawudiin tokko rakkoon qabdu jilli dhaqee hin jiru jechuusaati. Jilli dhaqee hin jiru warri qabe maaliif qoy ani waliin ajaa'ibu kanaa bara jilli maaliif dhaqaa maal godha jilli Suudii diitu ijoollee tanan galchu ijoolleen tun asitti dhumuu qabdi jee maaliif dhaqa jilli amma shidee maal godha waa ijoollee Suudii irratti
مفتي مال قدا يرو فيترتي خوتا فردا يتزوديني إمباسين أجاجو وجي كنامي إمبا لينشو باتي بدين كبو مسرا موتو مرا أجاجمي جرا أجاجا شنين جبني سياسة سياسة يتن متانو يتن وقاسد لينشو باتي دراسي سنتي نتر دبي مسرا موتو ماتي دبي دانيل كبرتي دبين جولة سعودي دبي دبي أسقوبا خنا متيجن उसकी जीवा उस हत्तू वर्रा जीवो करू अर्रा ईगा इल्मान औरबो फाइली दिल्ली कुनी nama du'et seenaan isaanii dagattu nama dafka isaanii nyaachuudhaaf hiyyummaa isaanii warra isaaniitiif dabarsu warra as du'e kuni faayilii suni dilli kun faayilii dilli kun ijoollee dammaam keessatti ijoollee shumeeshii keessatti ijoollee karji keessatti dhumtee seenaadhaaf kaayame galmeedhaan eega Abiy Ahmed dhufe ijoollee Suudii keessatti dhumtee faayilii akkanatti jira especially wallo Jimma Harargee fi Arsii ijoollee daa'ima achi dhumee fi dubartiin achitti deessee duute hundi faayilii maqaan isaanii asirra jira gaafa tokko irraa dubbanna warra gaafni namni kun dhumu Abiy miti Suudiidha jeetis TikTok irraa iyyu dubbii daldalu rabbi dhiisee ustaada sodaatee nama sodaatee jiila kijibaa YouTube irratti buufatee page irratti buufatee iyyu dhiiga ilmaan kanaa daldaluun rabbii duratti kanaa wal gaafanna warri YouTube ustaada bar jiila akkanumatti inuti jiila ergani inni jiile bar isinuma abo Abiy ani sirba isaa sanin dhaggeeffadhaaw Abiyyin bar jiila ergees hin jiru ani jiila ergees hin jiru jiilli erge waa'ee siyaasaa isaaniitiif jiilli kana kuka amma laalame viidiyoo tan qoy dhaabu viidiyoo tan dhaabadhu yeroo wanti dubbatu Kaamil Shamsuu dubbatu kaameeraa eenyu irratti fide naa barreessa namni dubbii tana sirriitti ijoollee Suudiif hin hordoftu yoo kaameeraa paarlaamaa keessa amashii jarra fide no naa barreessa waa'ee ijoollee Suudii eenyu laallata ministeera hajaa alaa laallata kaameeraan qaxxitaa dhaabbadhu qoy me ካሜራ ነሙማ እረጌሱ ላላ ያላትን ዲፕሎማሲ ከጊዜ ወደ ጊዜ ለማሻሻልና ዲፕሎማሲውም የሀገራትን የጋራ ጥቅም ያስጠበቀ እንዲሁም የሀገሩን ክብርና ሉዓላዊነትን በጠበቀ መልኩ እንዲጎለብት ጥረቶች እየተደረጉ ይገኛሉ። ሆኖም ግን ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የሀገራትን የፖለቲካ አስተላለፍ በመከተል ወዳጅ የነበሩ ሀገራት ጎራቸውን የቀየሩበት ሁኔታዎች ይስተዋላሉ። እንደ ማሳያም በርካታ ዜጎች በተለያዩ ሀገራት ለእስር ተዳርገው ላላከተል ወዳጅነትን በጠበቀ መልኩ እንዲጎለብት ጥረቶች ሼር ጎዲሽን ገርሲሳ ሆኖም ግን ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የሀገራትን የፖለቲካ አስተላለፍ በመከተል ወዳጅ የነበሩ ሀገራት ጎራቸውን የቀየሩበት ሁኔታዎች ይስተዋላሉ። እንደ ማሳያም በርካታ ዜጎች በተለያዩ ሀገራት ለእስር ተዳርገው ላላስፈላጊ እንግልትና ሰከንዲ ላለው ዱፈር ረጌሱ ፈርባዲ ተዳረጉ ይገኛሉ። ለምሳሌ በሳዑዲ አረቢያ እንዲሁም በእምሬት አንዳንድ ቦታዎች ያለውን ችግር
መጥቀስ ይቻላል። እነዚህ ዜጎች ከእስር ወጥተው ወደ ሀገራቸው እንዲመለሱ በመንግስት ጥረት ሜረቢ ኸሰን ሶዳ ዳላላ ሜላላ ፓርላማ ጉቱ ኬሳ የሮ ኢኒዋይ ጆሌስ ኡዲ ዱበቱ ኤኑ ቤኸኒ ምቸከን isiniif mul'ata richi kuni na barreessa yoo sammuu qabaattan yoo sammuun keessa un hojjete laala kaameeraan qaxxitaa fide lamni micha dammaqa makoonnin irratti qab godhee fide laala maaliif isa laallatta isin jiilaan deeme muftiin akkana nuu kadhachuu deeme Ahmashideen akkana jedhe Ahmashidee wanni Abiyyi ergateef waan biraati waa wayii mana hidhaatii miti ustaadonni waan haasawan waan biraati akkanumatti fabrication jaaniin akkanumatti uumtee haasa'uu dhagarre eesaa fidanii naaf hin galle fabrication uummatu haasa'u uummatanii Abiyyuu nuti ergineen jenne Abiyyi waa'ee diinagdeetiif erge ammalleel sadaffaa ustaad Kaamil Shamsuu dogongora keessa jira sadaffaa siyaasaa wajjii waliin qabsiisin riifoormii keenyatti hinaafaniiti guddina keenyatti hinaafaniiti ijoollee teenya hidhaa jira ammallee ijoolleen hisisin wallahi siin jaa ani ati ustaadaaf dubbadhu ani rabbi jechaaf hin dubbadha ijoollee saniif rabbiif ustaada rabbii guddaa caala رب العالمين خدتشي في سمي وفي جتشا في دبدا اتي استاذا داف مقا داف اجابي داف دبدو اني ربي في دبد ايجولي رتي ركنا في دين برلمان كيساتيسي سودين جولي تنا ركنا جولي دبي رتي في دين ركنا كنا امباسين تبرودان دير يو ركنا يمني في سودي ركنا جدو جير warri suudiikin mana hidhaa keessa ta'an jiru ifirraa galcha miskiina hiyyeessa walitti laaqin Abiyyi si deebisee jira nuti ashabbaarii sodaanne malee mootummaan suudii rakkoon qabdu jee jira kaameeraa fideetuma isa warra fide barnaamaa keessa isa laallatti Dammaqa Makonnin dirqama suudii dhaqa jechuu qiyaamti waajjira isaatii dhaquu qaba bakka bu'aa isaatii dhaquu qaba jennee iyyine Ustaad Ahmadiin Jabal dhiifama naa godhi ati garuu dhugaa jirtu agartee feestaalii uffattee viidiyoo isaan kisiyyee jibsiisan san virraa wanta jechuun yoo buusuu baatteellee dhugaa dubbatte Ustaad Kaamil Shamsuu garuu ammallee suudii hojii walii hidha jira ummatanii isisin paarlaamaatti dhaggeeffatanii uummanni Abiyyuu ni beeka aylii qaba laa sirra laan nama siyaasaatiin laa suudiin mirgaa miti jaam suudii raafuu mirgasiiti nutiitu akkana godhe jee maaliif suudiin ilaalti kaa sadaqa dhorkitti diroonii dhorkatti sadaqaa kadhatti waan meeqaa dhimma waan kijibaa walirra kaayan ati kijibaa suudiirra kaayuu beekte dubbiin tun kana amma addunyaa dheexee ummatatti hidhaa jabeessan ummata Dubaayillee ummata Kuwaitii fi kanatti illee akka tarkaanfootu goosisaa jirta warra suudii hojii deemu suudiin Yamanii hidhaa jirti Itoophiyaa hidhaa jirti Baangaalii tun nuti makamee gala Abiyyiinoo ati ta'e ustaadaa dhiisaa huccuufi bakka ustaadaa inni riifoormii keenya hinaafanii abbaa itti hinaafanii maarra hinaafanii dubbii laayitee uummata hin jeen addunyaan laala paarlaamaa waan feesbuuk irra jettuu fi waan paarlaamaa jiru yoo qabataman qabaatte gadi bahirraa dubbadhu ummatumaa Dubai ka kana amma shafaa joo kana wida kursiisuu danda'a hay mootummaan Suudii fi mootummaan Itoophiyaa nagee walitti qaban maallaqa haa fudhatanii shaanxaa guuttatanii kiishii guuttatanii muftii fi Ahmashideen gaggeesse ummata yoo siyaasaan siif hin galle usi maallaqa deengaddaa fudhatanii galan suudii hojii waliin nagaya walitti fira ati onni siyaasa Abiyyuu dafeetuma qalabbasee suudiin mirga nuti hidhee ashabbaareetti keessa jira maarree jee maaliif paarlaamaa rame badii ofirra deebise garuu haqa ijoolleetti iyyee
dhugaadha jarri maal godha ustaadni dubbiin san sirrii miti ja'anii dhiifama gaafachuu qaban. Duraanuu ministeerri hajaa alaatii fi ministeerri diinagdee addaa nagayuma nu dogongorsiisan ja'anii gadi bahanii dhiifama gaafachuu qaban. Ani nama guyyaa sadirraa bee dhufe hunda faayila harkaa hin qaban. Ati ustaadaaf dubbadhu ani rabbiif hin dubbadhe kamii caalanii laallaga. Kamii caalanii laalla. Beekatti ilma namaatiif rabbii ilma namaa bira beekamuufi galata rabbii kamii caalaa irrabe ani harka dhadha'uu dadhabeetii miti ittiin aggadachuu dadhabeetii miti. Ustaadni sirrii jira maarree sirrii jira no akkanatti ilaal gaqqabee dhugaa jiru isin zarazzare dhiiga uummata kana baasa. Nan takka nan deeggarii ni fodhu namni takku nan deeggarii. Cufti keessan na arrabsa. Hundi keessan dhiiga ijoollee Suudii ani giseen baasu na arrabsa. Ustaadni dogongora shawwadamee jira na arrabsi. Dhiiga ijoollee tun qofa habaatu qofaan. Fuloora kiyyaatti xiqqaata. Lakkoofsa kiyyaatti xiqqaata jeetiin nama achitti dhumaa jiru kana irra diddibee dabraa. Na aalatullaa aleek. Facebook hao atoo anaa dilleet godha hin barbaadu ijoolleen tu yoo galte. Ijoolleen Suudii tun namni hiyyeessa ilmaan hiyyeessaati. Siyaasaa keessa hin jirre. Ilmaan miskiinaa, ilmaan qotee bulaa, uummanni kun yoo gole anaatutu Facebook dilleet firraa godha. Waa'ee Facebook miskiinni maal naa godhaan? Maal naa godha Facebookni? Waa'ee maal naa godhaan? Maal beekamtiin maal naa godhaan? Uummanni kun haga lu qofaan. Anaa isin garsiisa. Facebookaan dilleet godhaa social media nama hedduu dubbatu. Amma ijoollee abaamuun maaliif arama Oromoo kana keessa namni irra jaalan hojii fiiga maal jaa biiziidha. Ati yeroo nuti boqonnaatis wannuma kana ajjisaa. Gizee mana kee dhufne. Lakkii akkana hin je'inaa. Akkana hin je'inaa. Ati waa'uma Suudii waa'uma marree waa'uma iyyitaa miskii marree. Jiraadhu akka faranjiitti kunoo ta'a beeketti jaanjaan. Maaluma cikichikina. Amma yoo namni itti ol seene ana laayifi jiru. Aboo ammuma hojii ol seente ammuma hojii xumarte duruu laayifirra dhufte naan jaan. Gizee hojii haasoo bakka hojiitti akkana firraa ilaalaati boostu godha. Akkana firraa ilaalaati wanta godha. Samuunii maali? Bar ijoollee Suudiitti. Aboo rahaa godhii duraalee isin jaan. Rahaa godhuun makiinaa bitachuu miti. Rahaa godhuun kanaa miti. Hai. Wanni akkana fakkaannee maraataa fakkaannee dhufneef saba keenyaaf jenneeti. Uummata kuniif sagaleen isaanii haa dhagahamuu jenneeti. Ani maraataa naan jee. I don't care. Gammachuu na dhageeffama. Gammachuu oliitii na dhageeffama. Yeroo ati maraataadha. Ati qullaa teessa. Ati bar gaafa festaala uffadhu bar. Nama kuma tokko oliitu maraataa jee naa barreessee bar. Nama kuma ol maraataa jee natti barreesse. Irra kaayeen I don't care. Kumaatama kuma ol kuma lama qabsooytu nama keetiif sirriitti qabsooy rabbi jechaaf qabsooy. Amma dhufeetti ka afaan bana huna ustaadni nama dubbate yaa yuutuub irra buufachuudhaaf. Ustaadni nama dubbate ustaadni kun akkana jee yuutuubiidhaaf himan laa ustaadni nama Suudii bira dabre biyya Arabaa keessatti illee balaa ishiitti buusuu deema. Warra ummata nagaa waliin jiraachuu jiru. Abiyyi dafee qalabbasee. Abiyyi ilaal siyaasa beekaan akkana jijjiireeti Suudii rakkoon qabdu nuti hidhee achi keessa shabbaarii jira maarree jee paarlaamaa irratti afaan Arabaatiin namni dhaggeeffata. Afaan wantaan dhaggeeffata. Lakkii Suudii hidhee jee paarlaamaa irra si ijaasila. Gawwa ati tanaa gidduutti haaqni ijoollee beegaa. Haaqni ijoollee beegaa. Ani ijoollee galuufi kanarraa miti namni ummata keenya daldaltuu yuutuub akka ta'e hoggaasati. Oduu breaking news nama 300 galee
nama dhibba lamaa galee nama maarree galee hotaa YouTube irra aboodii ijoollee suutiitti naqatisnaa jennee waggaa sadii isinitti ijinaa turre. Nama dhibba tokkoo miti bar. Abiyyuu nama kuma dhibbaa olii jee amanee bar. Nama kuma dhibbaa olii jee amanee bar abiyyuu. Miliyoona jechuun sodaateeti. Miliyoona ginga hidhaa jiru. Ani marataadhaa eeyas. Maaliif? Dhugaa ijoollee suutii waan dubbachuudhaaf. Dhugaa ijoollee suutii mootummaa hojiidhaan caasaan ijaaramtee akka hin gallee arra baga bartan. Baga bartan. Thank you baga bartan. Namu baga bare. Warri Facebook aan hojii live seenu irra caalaan sagalee teenya ukkaamsuudhaaf halkanii guyyaa akka hojjetu waggaa sadii gisee nuti Abiyyi ijoo inni mootummaa suutii akka jaa ture hanqa namni hin dammayne nam lubbuu nama kumaatamaan itti kaawwatamu abolu jeetiin galmee seenaarra guyyaa tokko gadi waan hin dubban galmeen tuni galmee ijoolleeti. Kaju'ee fi kajiru adda baasa hanqa dandeenyetti keessaan natti erga faayidatti barreessine aana godina Jimma godina Gunotona Harar ka Arsii ispeeshaalii kutaan biraati illee ni jire kan heddummaatu kana garuu ijoollee suutii keessatti lubbuun baha jiru faayidaan keenya jirra laal. لا خفان قوتي تلا خلنا مدى سدي أفرشن فايلة نما دوئ لا نمني جلكون نما دوئ فايلة نما دوئت وقاسة دي تكار رانتين بريسات جير أتي كودان ديدم صدام نمني كودان صدام سيبرات تقالي يو أبان كيدو يو بلسي كيدو بلاك ودات يو أبان كيدو بلاك ودات سنين بيتو غا ويجو المسودي تكون نما duutii naman beeniin torti jaan Oromooni. Gaafa obboleessi keetu ati hojii lagte bilaan godhatta. Bilaan godhattee bocha. Ilma haadha keetiiti ilma abbaa keetiiti. Hiyyeessaa garuu guyyaa lama jettee kuttee. YouTube irra buufattee naggadattee. Kottaa galuuf deemna. Maarree waggaa sadi guutuu kijiba. Viidiyoo keessanii wajjin viidiyoo keessanii viidiyoo 20-30-40 Kompiitara keessa kaayee jira takka keessaan faayila. Viidiyoo isin ijoollee YouTube keessan wajjin iskiriinshot wajjin daawunlood wajjin ijoollee waggaa sadii irratti naggadatee hundi kompiitara keessa jira. Hundi kompiitara keessa jira hundi. Waggaa sadii amma dhuftee gijee namayyuu dammaqe Abiyyi galchuu didee waggaa sadii irra naggadachaa turte. Abiyyiin garuu akka caasaa ijaaree Facebook kana gubbarratti uummata burjaajisaa jiru ragaallee itti bahee jira. Kaayyii kiyyaatti galatooma ulii Abiyyi maal jedha Abiyyi wanni jedha okay takarra deebiitiin fita. Live view kuno kijiba jechuu isin rabbi jechaaf hin hojjettan. በምን ደረጃ ላይ እንደሚገኝ ይገለጽልን ላለሁኝ አመሰግናለሁ። ሰደርካ ከሚጀርቲ ዋይ ገሊሳ ሞማ ወሊታ ናሾባና ናሾባኒሳ it is joke shekoda me akada tigalchu jirtan san sadarka kamira jirtani suudin ka kuno eganutti hinafte jalqabde lela gora jechun eganutti politika reforming dhufe abbay jarre boda biti araba gama masri achi goreeda jechuudha lela gora jechun sistema biraa keessa seenanii sistema reformii kana wajjin diinagdee keenya politika keenya jijjiiruu keenyatti diinota keenya wajjin dabalamaniitti ummata keenya miidhaa jiraa jee Ustaad Kabir Shamsu waan hin jirre qabaatan Abiyyiin dafeetuma paarlaamaan suudiin ni laaltiimi lakki akkasii miti jee deebiseef
جاي بكيسة بركنا وانا جاي بكيسة كوي ميدا بودا كنا دك جيفدا اوكي ያው እንደምታውቁት የመጀመሪያው ሂሳም የሚባለው የመጀመሪያው የእስልምና እንቅስቃሴ የተጀመረው ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ወይም የነበረው እንቅስቃሴ የመጣው ወደ ኢትዮጵያ ነው። የሚቀጥለው ረመዳን ኢድ ታላቁ የኢድ ስግደት በኢትዮጵያ ይደረጋል። ይህንን ታላቁን የኢድ ስግደት ከሁሉ ዓለም የሚገኙ ኢትዮጵያውያን መጥተው ድምቀት ምስል ይጠበቃል። ብዙ የአረብ ሀገራት በቂ ሙስሊም ያለን አይመስላቸው። ግማሽ የሚያህለው ሙስሊም ያለበት ሀገር እናም በእምነቱ ጠንካራ ቫልዩስ ያሉት ህዝብ መሆኑን ለዓለም ለማሳየት እስካሁን የነበረው ጥረት እንደተጠበቀ ሆኖ አሁን ደግሞ ሰፋ ባለ ደረጃ የሚታሰብ ነገር አለና ዲያስፖራው መጥቶ ኢድን ከኛ ጋር እንዲያከብር በሀገር ውስጥ ያላችሁ የሙስሊም ወንድሞቻችን በየሀገሩ ያሉ ኢትዮጵያውያን መጥተው ከኛ ጋር በጋራ ኢድን እንዲያከብሩ ብታደርጉ በጣም ጠቃሚ ይሆናል። እኒ ዋይ ማለቀሻ ጨላ በርባድ ጨላ ይሳ ዲያስፖራም ብያ ወንታ ነሙ አቲሲ ኦቦሌሲ ከአሜሪካ ጅራት አቲስ ኦቦሌቲን ተዮ አሜሪካ ጅራት አንወር መስጊድ ስቴዲየም ዱፍተኒ አከሰላተኒ እኒ ማለቀ በርባድ እኒ ዋይ ሰላታ ያዴቲ ፊሚቲ ሲኒፋገሉ ጋ አቅዲዞቤ እንተይናቲ ወረ ሸኮላታ ወደኒ ገላፊ እኒ ማለቃ ዲያስፖራን አማ ሚሊዮኒ ተኮታ ወረ እስላምኒ ኮታ አከ ገሊ ገልቸኒፍ ገሊ አርከተ የቹ ኢኮኖሚ ኩፍቴ ካሱዳ ማሎ ኮንኮም ከነቲ ጂራ አማ እስላማ ቢያዴቲ ሚቲ ማለቃ ትኸራት ገልቹ በርባድ ቦደለ ዲያስፖራ خرابን ቱከን አብዶሌ ሱዲ خራማን በኒ ኒኮልቆሌሲና ኑቲቲ ወጋሰ ዲያቺቲ አፈኔ ካይ ጂራ ሱዲን በዲን ቀብዱ አፋን ኪሳቲቲ እና ማይረቲ አስረ ደገፈኔቲ ዋይ ዶሌ ሱዲ አደባ ነው። አሁን ችግሩ ምንድን ነው? ሳውዲ እንደ መንግስት ሪፎርም እየሰሩ ነው። የሀገሬው ዜጋ ስራ እንዲሰራ እና ኢኮኖሚያቸውን ለማሻሻል ከውጭ የወጡ ሰዎች ከዚህ ቀደም የሚሰሯቸውን ስራዎች ራሳቸው ለመስራትና ለመቀነስ ፍላጎት አላቸው። መብታቸውም ነው፣ ትክክል ናቸው፣ ተገቢ ነው ከነሱ አንጻር። ከኛ አንጻር ደግሞ ፈተና አለብን። ፈተናው ምንድነው? ሰዎቹ ኢሌጋል የሄዱ ናቸው። ሁሉም ፓስፖርት ያለው አይደለም። ሁሉም ኢትዮጵያዊ ለመሆኑ እርግጠኛ አይደለውም። ሁሉም ከዚህ ሳውዲ የሄደ መሆኑን ማወቅ ያስቸግራል። የሰለጠኑ ገዳዮች አሉበት ይባላል። ብዙ ጉዳይ የሚወራው ቁጥሩ ደግሞ ከፍተኛ ነው፣ 100 ሺዎች ነው። እና ዝም ብለን ብናመጣ የኢትዮጵያ ሕዝብ እንደተለመደው የራሱን ዜጎች ተቸግሮም ቢሆን ቂጣም ጎመም ተካፍሎ ይኖራል። ጠፍቶን ሳይሆን መከራም አብሮ እንዳይመጣ ቆም ብሎ ማጥናት ማስላት ስለሚፈልግ ነው። እና ከሳውዲ መንግስት ጋር በቅርበት እየሰራን ነው። ዴሌጌሽን ሄዷል። በቅርቡም ሚኒስትሪያል ኮሚቴ በክቡር ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር የሚመራ ተቋቁሟል። በደንብ አጥንተን ዜጎቻችንን እንመልሳለን። ስንመልስ ጥፋት የሚያስከትሉ ሰዎች ካሉ በጥንቃቄ እናደርጋለን። እንደዛ አይነት ትሬንዶችና ምልክቶች ስላሉ ስጋት ስላለብን ነው ነገሩን ያዝ አድርገን ቆም አድርገን እየሰራ ያለ ነው። እና ንጹሐን አሉ የሚጎዱ ለምሳሌ 100 ሰዎች አብሯቸው ግን 10 ሰዎች ካሉ አብሮ ከመጡ በኋላ የሚደርሰው ጥፋትና አደጋ በተለይ በነበርንበት ሁኔታ አደገኛ ነበር። ለዛ ነው ትንሽ የተቸገርነው። እያየን መስመር የሚይዝ ይሆናል። ደቡብ ሱዳን ላይ መለከት ቴንክ ዩ አብይ ነምኒ እንደገኘ ጀተን አብይ ረዴቤቲ ራሲረቲ ጥሙራ ኑቲ ወገውታ ዴራ ከነ ዋን አክቲቪስቲ ናሶ ፊ ዋን አቦቲ ናሶ ፊ ዋን ከና ዲሳ ጄ ኑቲ ቲቱ ኢሳን ኡመተ ኪጂባቲ ኡመተ በር ኢሳፍ ረጋቤ ሁንተ ኪጂብሲሴ በር takko tokko isaaniitiin hanqaa qorannu eega qoranne booda ni galchinaadha. Yeroo barbaadetti ka galchuu danda'u Abiy
Bakka amma booda leencoo baatiitis humnatti hin qabu. Leencoo baatiis qubatti hin laatina. Hojii isaa gallakkisuu qabaa maarreen qabaa san koba. San nama abbaa garaati maal hojii gallakkisa taa'eetuma achi wanta jaati. San hojii biraati. Ani eega ijoolleetti hin galchuu hojii gallakkisuu qabaa manaa warri jaatteen asii dibbee dhoytan kijiba. Namu bakka isa yoo dhaqe abbaa garaati bidiyoon abbaa garaati already dhume. Qubarraa haasaa leencoo baatii. Dubbiin Abiyyi fi Daani'el Kibrat harka jirti. Ni qoranna ummata Oromoo shuruuf kaa'u achitti hammisna. Ummata kan qorannee sanuu ganaadha. Ummata Oromoo shuruuf kaa'u keessaa hammisna. Ummata kan keessaa gurree galchinaa yoo jira gabaabumatti. Suudii mirga isiiti akka namni tuulamu qoqodhe nuti rakkina biyya keessaa nutti uumameef wanni Kaamil Shamsuu yaa jiru mootummaa Suudii nagayaa qabna. Dubaay hojii nagayaa qabna. Abbaayee hojii nuti Suudiin waan takka jettee hin jirtu kana hiikaan isaa. Waan ustaadni qabaattarus waan abbootiin taanis qabaattarus takka keessa hin jiru. Jiilli dhaqees waa ikoonomiiti. Jiilli kana qoratus kabiraa erginee jirra. Kana Abiyyi thank you. Akka ijoolleen tun harka keetii dhumte Suudii irraa maqaa buuste haqa lafa jiru kaa'uun kee hedduu na gammachiiste. Abiyyi thank you. Hanqanumaan jiru barbaada. Ani kabiraa dabaluu barbaada. Yamani silaa rakkinni silaa ifatti wallawaa jiran. Mootummaa Yaman. Suudii gurtee Yaman darbaan jirtu. Mootummaan Yaman garuu fudhachaa jira. Maallaqa waliin baasa. Ijoollee ni galfannaa. Maallaqa maal waliin baasa? Jiilli akkana dhaqe. Jiillummaan dhaqe sanuu jiila dinagdeetii fi ikoonomii fi malee diima ijoolleetii miti. Amma gisee Kaamil Shamsuu dubbasuu footoo fideetuma dammaqa irra kaa'e. Amma waa'ee ijoollee Suudii kan Nugus Salmaan ilaallatu. Eenyu ilaallatti? Ministeera Daakhiliyyaa. Namni Suudii jirtan ni beektan. Ministeera Daakhiliyyaa ilaallata. Nugus Salmaan addunyaa hojiidhaan biisiidha. Basmaa sirraa ni fuudha. Ati eessa? Abo akkasii miti naa barreessa. Basmaa fuudhe. Ati eessa moo warreessaati? Itoophiyaa. Investi Itoophiyaa barreessee Itoophiyaa keessee nama keetti kottuuti footoo kaasiiti investigation godhiiti. Fudhadhu jaan. Yoo Bangaalii taate ati eessa Bangaalii? Hoo Bangaaliin baasittuma dawwan. Faayila kee guutee. Yoo kanan ta'e naa barreessa. Suudiin fuutee maqaa kee barreessitee basmaa sirraa fuutee mootummaa Itoophiyaa kanniti. Mootummaan Itoophiyaa mootummaa Suudaanii kanniti. Mootummaa Yamanii kanniti. Mootummaan Yaman dhufee si fudhata. Ani wanni ni ilaarraa mataa kiyyana dhukkubsaa jiru jiilli mana hidhaadhaaf dhaqee gisee jettan maaliif dhaqeedha? Uummanni kun muhaddaraata gurgurateetii biti kana hidhaa jiru waggaa sadii. Suudii nama baharaadhaan gale dhaqee qaamaan irratti hin gubanne namni si mana wantarraa illee bade saniif dheedhee yoo jaanni fakkaata. Warra achii keessaa xiqqashoo waraqaan qubate maaliif hanqa qulqulleeffatanii maallaqa irraa fudhate jechuu ni mala yakka hojjetee badduu ni malta maaliif daayirektii waan dhufte jecha garuu warra baharaa ani Haayile Sillaaseeti. Gaafa Haayile Sillaaseetis gaafa Mangistuutis gaafa Mallasaatis balaa tan garuu alaa kulli haal warri Muniir kaanii hojii walitti bu'a kanaa hojii walitti bu'a kanaa hojii walitti bu'a jaan baga agartan wanni inni walitti bu'aa jiru ijoolluma tana akka sagaleen isaanii dhukkaamamu malee uummata sanii hojii isaa hibatee shoorri walii godhaa dhiiga uummata kanaa kijibaa jiraachuu yoo barbaachisaati wanni inni itti diinaawe wanni ittiin itti hinaaffaa jettanii ittiin arrabsitan dhugaa ijoollee kanaa baasuuf
Nugut Salmaaniidhaa miti. Mee namni seenuu barbaadu akkanatti ciibsaa. Galuuf deema jedhanii namni ani waa'ee kanallee kaasuu barbaadu. Viidiyoo 100 jira galuuf deema nama jee wanta jiru viidiyoo 100 waggaa 8 kana keessatti. Garuu gadi wal burjaajeessuudha jennee dhiisne. Kijiba isaanii hin maxxansinuun. Garuu warra garuu amma wanta kana jiru garuu saaxiluun dirqama. Yeroo gabaabduu keessatti yeroo ammaan keessatti nama kijibu saaxiluun dirqama. Ka dur dabree dhiisi. Kanaafuu jettan ani nama hin sodaadhu. Allah ani akkana ciibsaa invite nama lama sadii invite godha. Akkana asbira tuqaati ciibsaa. Diaspora kota joo jira. Warra Suudii kanaa ni qulqulleeffanna joo jira. Qushaashaa isaa ka qulqulleeffattu. Bilbila yoon ciibsiine natti hin ergin. Flow godhin natti hin ergin. Ciibsi flow godhi kootu invite ergadhu yaada kannadhu. Lakki ati dhugaa rabbii dabsiiti ustaada Faarsii dhugaadha yoo naan jette anaafatti wallala. Mirga keetti garuu yaada kannachuun. Hanqana kaasuu isa quba qaban wal quba qaban hundi isaanii. Okay, si ergee masnoo har'a didee jira jechuudha. Warri sagalee adii amma fakkeenyaaf ijoollee Suudii haloo yaada guutaa fi maarree aboo waggaa lama duraan waggaa takka duraan isiniin ijoollee Suudii fuula harkutti nama meeqaa miidhame laayivii irraa dhiisaa. Ijoollee kana nutummaanuu rakkoo isaanii bilbilaadhaan dubbisnee keessaadhaan ummata gadi baanee sagalee haa ta'a. Ni naafte. Viidiyoo 2 3 4 5 yeroo meeqaa wal jala isin hojjedhe. Nuti yeroo dheeraa wanna kanarra turre. TikTok irratti hin iyyinaa. Ijoolleen Suudii dubartoonni Suudii akkuma ati biyya kee jaalattutti isinis biyya isaanii jaalatanii. Achirra teessanii akka Jaafar gawwaa kana Jaafar mucaa kuulloo kana. Kuulloo dhamoo mucaa kuulloo Jaafar warra Jimma keessatti kuulloo Jimma keessa dhalatte kana. Shintibeetii keessa taa'ee daabboo qabatee taa'ii nurraa jennaati iyyaa ture. TikTokii gubbaa Suudiin hedduu wanta jettiiti. Nuti rakkoon keenya mootummaa Suudiitii miti. Mootummaa Suudii akka masruufaa bareedaa baasuuf. Akka nuti dhiibbaa itti goonu ni sossobannaa. Mootummaa keenya abbuma keenya mootummaa jechuun abbaadha. Abbaa keenyatti dhiibbaa haa goonu jennee gideeyyinu. Ijoollee tanarratti jala takka TikTokii lammada nuti irratti hojjannee dogongoraan jechuudha. Nuti keerii hojjechuudhaaf. Gaafa fedhe isinii dabar. Amma dura gowwoomneeti shawwadamnee peejii itti kennine peejii 100 meeqa qabu peejii meeqa itti ergine akkana nutumuudha akkana nu godhanii jennaani irraa dhaabne. Nuti ni dubbisna summuudhaan sagalee taanaaf. Wayima hinaafte maaliin hinaaf? Ummanni kuni poolisiin filima duraasan addunyaa waliin geenyeef ummanni kun fuula agarsiisuu hin qabnu. Ummanni kuni kaameeraa qaba waallee qaba hanga iyyitanii beekaa dhiisan ka duraasan akka addunyaan dhageessee dhiibbaa Itoophiyaa irra godhan quba qaban waa hunda. Garuu ati kan kooti Oromiyaa Afran Qalloo didee jira. Wanni jaa jiru itti bilbiltanii laayivii bitanii uummata nyaachisina. Nutis akkanatti
washawwadamnee uummanni meeqatti tumame gisa jenne rakkoo biraa haasofta gurbata kicha ahlul khairi laaji fidan mucha ahlul khairi sabawa huccu kijiba sanina laaji fidenani takicha samale fiden be kuma lifin be khamana hida nafare amiti namatu mananje munirati akkana kana sigala batani nanji na hagala batani je sigala batani galatan qabani namni keenya marree nabere sinani laki dhiisibirraa kini guyyaa dhuguma ani irran kaayyanne rabbi jecha waan hin dubbadhu fedhu galabatanii fedhu dhiisanii fedhu warri midhaan arrabsaa irran kaayyanne maaliif rabbi jechaaf gaa nama bar mee maal goote fajoo jira ati fi himaa waan hin godhe alaa kulli haal warri naqeequ sirra caalaan kulloodha oromoo qulqulluu miti شيطان ورمو توسي ورمو خيسا ور الشيطان ور ربي سودان نيتو وانتجا وري حقانا جيبولي وري ابي جوالتو كان جي ور سودي رتي انما دوغا نما كسني كودا ابي رنا جيبا اجولي سودي رتي ميا ميا نانجا انما سنوان كودا نجيبو ساسن عمر كوكب ابي ني جالتا غافر ابي كيكو نجيبا gaafa ijoollee suudii irratti mi'amee naan jiru san kuulloo haa ta'u kuulloo dhiisi kuulloo abadan kuulloo jechuun badduudha nu adiis oromoo bilchiginnaa haa ta'u amaara bilchiginnaa haa ta'u mi'a tigree bilchiginnaa haa ta'u abbaan fedhe somaalee bilchiginnaa haa ta'u mi'amee naan jira gaafa ijoollee suudii irratti namni dhugaa nama gisee tarraa tuqe akkas jira nadi dee invaayitiidha nama jechaa fi biti kaniin hojjedhu galatooma